Ani finni bara 2015 wal barree maatirraan na dhufee mana seeneetuma akkuma seeraatti na kadhatee ergasii Yoo ni sodaate viidiyoo cufadhuuti waan hunda waan dubbachuu qabdu. Hin sodaatin dubbadhu. Sigalee miidhaa kan keetiif ummanni hundi dubartoonni hundi yoo dhiirri si bira dhaabbachuu dhabe nuti dubartiin hundi si bira dhaabbanna miidhamtee yoo jiraatte dhugumatti si bira dhaabbanna sigalee. Dhugaa yoo qabaatte si bira dhaabbanna nuti. hayyee erga inni kaa godhanne mana takka jiraachuu jalqabnee baatii 8 waliin jiraanne na achi booda mana baatii 8 erga wajji jiraanne booda manuma keessa wal dhabiin jira garuu oduu biraa oduu gara nagaras fidaa wayita ba'ullee maa baata suuqiillee wayita deemu maa deemta ani abbaa manaa keetii nama biraa maal alta wayita manaa ba'ani way suuqii yoo deemi nama wajjin haasa'ee bituu danda'a kan natuma yeroo mara wayita bakka oma hunda irrattuu ho'aa jedhan wanti kun akkanaa miti yoo jedhullee ati maal beekta jedhaatuma nadhaannaa wayita asii maatii kiyya biraa na fuudhullee barnoota si barsiisaa naan jedhe barnoota na barsiis jennaan ati mana keessa teettee hojjechuu malee dhaggeeffadhu. Darasaanni hinaafti ati akkuma tasaa hajoollummaa si jiran nama hojii dhaabbattee nagaa ol gaafattu turte. Lakki haaraa gibbii keessaayyuu namni hin jiru. Wayita suuqii deemu haasa'eetuma bitadhaami wayita sanuyyuu olumaan deemne suuqiyyuu wayi inni ganama subiiba gaaf jimaata qofa kan mana jiraatu wajjumaan deemnee binna nama suuqii wajjin kolfuu danda'an dinqata amantaa seeqadhee nagaa jechuun illee danda'e kan maaf akkas taata jedha. Innaa wanta namni ta'e abbaa namaan baratti wanta addaa kana ta'uu qabda. Ati kana ta'uu qabda jedhaa ishii yoo jedhu nadha maatii kan kee bira nageesse yoo jedhuun illee hin ta'u maatii kiyya dhufa malee ati deemuu hin dandeettu. Maaliif yoo jedhee wayitayyuu deemaa jennaan ishii meeshaa kan kee qopheeffadhu deemtaa maatii kiyya bira jedhee hayyee jedhee ani seeqaa ture ba'ee deeme achi dhaqee dhufe maaliif ani hin deemu jennaan ati akkana na gaafachuu mirga hin qabdu jedhee na tume guyyaa sanis wantoota gaafadhu nadhaa cadhisee. Hayyee. Dhumti adda bahiin keessan maalirratti dhumti wal loltanii wal dhabdanii adda deemtan moo nagaan adda deemtan duuba dhumarratti? Homaa inni dalagaa deemee an mana tureen naa bilbilee kazaan uffadhu bakka ho'i deemnaan an jedhe hayyee jedheen. Kazaan dhufee been maatii kee bira si geessan an jedhe maaliif jennaan torbaan takkaa fi hojiif deemaara wanta ta'eef torbaan tokko qofaaf achi teettaan. Eessa deema inni hojiidhaaf? Direedaa deemuu fi wayitaachi galu qabadhee siin dhufaan an jedhe hayyee jedheen. Mana yaalaa deemnee kazaan ilmoo akka garaa qabduu fi akka garaa hin qabne na sobaarti ta'e na laalaa jedheen ilaallame kazaan ilmoo baatii lamaaf torba. Amma inni dalagaa direedhaatti hojjeta? Waa akkas naan jedhe malee direedhaatti hojjetu. Guyyaa san direedhaatti hojiidhaaf deema torbaan takkaaf mana maatii keessa taa'uu qabdaa siin jee. Osoo mana maatii keessa uffattee gaafa osoo mana maatii siin geessin dura mana yaalaa si geessee si laalchise. Okay, sanbooda hoo? Sanbooda Adaamaa Bulleetiin bariisaa irratti gara mana maatii kennaa deeme kazaan mana iyyuu seene bari irratti na buusee na biraa deebi'ee seentu jennaan hin deebi'e as birumatti na eeginaan jedhe. Kootu seeni jedhaniin jennaan. Mana yaalaa maal siin jaan? Mana yaalaa ilmoo akka qabdu laalaa jennaan ilmoo baatii 2 fi torbaan 2 garaa qabdii jedhanii. Haya sanbooda manu makiinarraa buutanii hulumarratti si dhiiseetuma deemeree osoo oluu siin galchiin. Oluu nan galchine makiinaa qofa dhaabsisee na buuseeti cha'u jedhee na biraa deeme. Jechuun amalli isaa maali? Ati jechuun jaalala siif hin qabu durumarraa'u osoo wal jaalatiin wal fuutanii jechuun dirqiidhaan itti si kennanii moo dirqamaan warra isaatu si fuudhu isii tana fuudhuu qabda jaanii itti si kennan isin jidduu jaalatiin furtu isa kana dirqamaan micoota na fuudhuu qabda jaanii itti si kennan moo si tana immoo dirqamaan isatti si kennan moo akkamii? Na jaalatee dhufe malee dirqamaan hin finne warri isaas.
duuba barrumarratti osoo ol singalchin barruma si dhiisee deeme. Hayyee sanbooda hoo. Sanbooda bakka torbaan tokko qofaa fi naan jedhe hayyee jedhee seenee kaza deebee bilbilli isaan hojjetu bariisarratti hojjeta bilbiluuf bilbilli isaan hojjetu bakka hojiidhaaf cufateemi jedhee torbaan tokko booda bilbiluuf bilookna godheera obboleettiin kiyyaallee bilbilaniif hundaayyuu bilook godheera maatii kenna mara yoo telegiraama irraallee yoo barreessuuf onlaayinii irra jira garuu naan deebisu. Hayyee sanbooda hoo. Himadhu si sodaatini. Daa'imni ati harkaa qabdu waggaa meeqa eegaa? Daa'imni dhalate guyyaa takkallee dhufee ilaalee beekaa? Hin beeku. Waggaa meeqa daa'imti amma? Diimtuu gurraatti daamatti Mee isiin haa dubbattu obsa filees. Daa'imti waggaa meeqa? Waggaa tokkoo fi ji'a 9. Guyyaa takkallee dhufee ilaalee hin beeku? Hin beeku. Qoygaa isiin dura haa himattuuti. Sanbooda gaaffii akkas goote haa himattu. Himadhu ati si dhaggeeffannaa. Erga maatiin kiyyatti bilbileellee bakka deebisee anis hooyita bilbiluuf ani bakka isin barbaadu natti hin bilbilinii naan jedhe hayyee jedhee abbaa kiyyaaf obboleetti kiyyatti himee kazaan waraas sheekota kaasii itti himanii sheekonni illee dubbisuuf hoo bira deeman isaan dheessa nama itti erginu hundaayyuu dheessa hin beeku isii gaafadhaa jedha wayi dammoo silkii irra cufata hooyita itti bilbilanillee. Maatii suuraa miizota hundaa si ergeera seeni. Miizonni kan kee eenyufaa? Miizonni kee eenyufaa ture? Miizonni isaa eenyufaa ture gaafas ka dhiiraa? Ara oobsi haa himattu mee oobsa. Bar mucattiin hedduun dhaabatti himatuun beektuun gaafannaati. Itti fayyadamuuf waan kana dubbisu nama sagalee maxxansuu barbaanna dirqama. Yookaan Haayidar Abdii Bilisummaa imalli fagoo naakeeraa munashida inni maqaan isaa. Hojiin miizee nyaateetumaati cabacabee deemuudhaati. Isaanillee irratti dalaguu qabna nuti. Laal waan ta'eef barmaakii xiqqishu naa osi filisan. Laal. Miizonni gaafas godhan. Haa himattu haa micoon obsi haa himattu nuti biran jirru bara amma nuti dubbii laaquu qabnu. Isiitu waan taate beeka waan ta'eef rakkoon ta'e isiiti waan ta'eef dubbii oowwisuun hin barbaachisuudhaan haa himattu dura. Sanbooda maal akkas ta'e jennee gaafannaan tartiibaan dura haa himattu isiin mee. Yaa Allah himadhu dhaggeeffachaa jira dubbadhu. Ka warroota maqaa miizee dubbadha. Sanbooda bikarra dhaabdetti erga bulook isin godhee manguddootti himattee achirra dhaabde bulook nu godhee maatii keenya hundaa'uu jette. Maanguddootti illee himannee na sheekaliil ka jedhamutu jira asii innis itti dubbatuuf deemee mana erga isaan mana dhaqanii booda isaan illee hin dheesse manatti galuu didee nama isatti dubbatu maraa isii gaafadhaa isii hin barbaadu an jedha wayita dubbatan dubbii kanaayyuu natti hin dubbatinaa jedha. Sanbooda ati amma ilmoon tente amma geessee jirtaa jechuumi? Waggaa meeqa? Waggaa fi ji'a 9 ilmoon. Amma inni duuba siikee jira? Siikee jira naan jedhe. Osoo ati garaa qabduutu siikee siin jee? Okay. Ilmoo isaa gargaaraas hin jiru ilmoo isaatis dhufee hin laalle jechuu waggaa takkii kana guutu ilmoo isaatis dhufee hin laalle. Dhufee hin laalle. Hayyee amma gaaffii wayii si gaafadhu. Hayyee. Rakkoon biraa takka illee isin jidduun jirtu bakka jechuun namni nama maa dubbistaa gizee ati gabbaatu gizee waa bittu maaliif nama laalta takiin nama maa dubbistaa kanumaa rakkoon isaa. Kanumaa
waan takkallee waan ati kana dura jechuun sobdeellee dhiifama gaafatteellee hin jiru mi? Injiru bilbila kiyyaayyuu wanta xalafeera akka wanta ani namni na barreessu isa biran seena hooma haga ammaa dirasii bilbilli kiyya isa xalafee jira inniyyuu. Ulfa waliin dammoo hiikuun hin tahuu jechaa jiranii. Nama innis nama diinaati dubartii ulfarra gise jirtu hiikamuu hin dandeessu jechaa jiran ga'an hin beekulleedha. Amma ati manguddootti simtee ijoollee isiniif miizee taatetti illee himtee furmaata dhabdee gara miidiyaa dhufte osuma waan takka hin himin miidiyaatu gaa amma namni bultiis miidiyaa irratti walii jiraa wal fuudhaa jiraa. Kana harkiteetuma miidiyaa dhufte moo manguddootti illee himtee dadhabdee sagaleen tesii dhaga'amu diddee gama miidiyaa dhufte. Manguddootti simneerraa hiriyoota isaatti simneerraa nama itti dhiyaatan kan nuti itti dhiyaannutti himneerra. Okay, furmaata dhufteeti firmaata dhabdee dhuftee jechuun miidiyaa. Yaa namni waan rakkoo lafatti dhadhabe miidiyaan dawaadhaa fi akkasii jechuudha. Gaagaayis ustaaza kana ni beeytan himee warri beeytan lakkoofsa tokko tuqaa hiriyoonni isaa warri miizee turtanii fi baarakallaahu lakuma wabaarikaa lakuma wajamaa beynakuma warri jettan ol seenaa please. Ol seenaa. Ol seenaati. Kan abbaa manaa keetii eenyu jedhama? Sultaan Alkayir. Inna bilbilamaa jira dhiifama. Ol seenaa warri jirta yoo jiraattan gaa dubbiin miidiyaa bira geessee jirti. Miidiyaa jechuun dammoo badaadha wallaahi dubbiin asuma qabbanaa'uu qabdi. Muciyyoo kanallee ilmoo siideessee haadha ilmoo teetiitii waan feete yoo badii balleessiteellee hamtuu feete yoo sirra daleedeellee ilmoon tanteessuun si qabuu qabdi. Achirraa micoon xiqqoo bareedduu tanaa barnoota isillee ni barsiisa ittee fuutee ustaazii yoo taate maqaa keetiifillee gaarii miti hojii ati hojjettuufillee gaarii miti boodaafillee gaarii miti waan ta'eef yoo jiraatte ol seenis hin jennaa yoo hin jiraanne immoo sheeritti godhaa warri itti dhiyaattanillee irratti bilbila. Guys nuti mana kanatti nama rakkate dubartii rakkattee maaki dhiisii warri jettan jechuun nama adda baasaa hin jiru. Nama adda baasaa hin jiru waan beekuu qabdan takka nama rakkate bira dhaabbataa hin jira jechuudha. Rakkadhee rakkoon qabaa. Micoon tun saayitiitiin isii akkanatti himteetti ofiin balleessaa jechaa jirti. Naan jettee natti himte akkasumaami saada. Maakii. Ofiin balleessaa jechaa jirti akkatti jennaan namni gisee dubartiin ofiin balleessee tu'an garaana balleessiti galee. Kanaafuu hammalee dubbii jaarsaa jaartii haa malakkatan jedhee biyaansi dubartiin miidhamuun qabdu dubartiin du'uun qabdu waan jedhamu irratti yaada gisuma hundaa'u jechuudha. Kanaafuu qo'imee nama isa beeku yoo jiraattan koottaa seenaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sultaani kaleessuma kana waliin haasaa turre beektaa bilbilee fi bilbilaan kaasu akkuma teette bultii namaa keessee nunni ulfaata kuuldaa hungataniitumaan haga danda'ameen bilbila soqanii osoo isallee waamanii dubbisanii bareeda. Asuma irratti obsaa walii eeggatanii jara soquudha. Egaa nuti amma bobbocaluu hin dandeenyu sii galee bakka abbaan hin jirretti miidhama isaa sanis hin beeknu rakkoo isaa hin beeknu kaanee murteessuu hin dandeenyu amma. Bultii wallaahi bultii waan bultiidha rabbii fi rabbii qofaatu beeka. Isaan lameenii fi rabbiitu beeka jechuudha. Garuu dubartiin ilmoo wajji gaafa darbamtu garaa nuni balleessiti dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Dubartiin ulfa taatee gaafa darbamtu dubartiin ilmoo harka qabattee gaafa darbamtu haadha. Namni haadha jaalatu kamuu ni garaa nu balleessiti. Nutillee boru haadha taana beektanii. Nutillee dubartoonni nutillee boru haadha taana. Kanaafuu
wanti haadha jedhamtu qalbii miti wallahi እናት ማለት ሳፋጣ አይደለም isini galee waa'ee haadhaa dubbataa jirra amma saatana ጊዜ dubbannu jechuudha haadha miciyyoon tun isini galee kana as nu fide mai as micoo kana hayyee jee as dhufe malee ani waa'ee bultii namaa keessa seenuu barbaadu akkas hubadha የእናት ነገር ሁሌም ያሳዝነኛል ሴት እናት ናት ሁሉ ነገር ናት ከናፉ ሜዮ ከቲ ወሊን ሀሶይተኒ ጅራተን ታቴ ቢልቢል Walis kenne enu maqaa sakarii fi dooftaan akkasuma ka biyya Arabaa kana keessa jiru Abuzaar moo minaamin namoonni sunneen nama miidiyaa kanarratti qofa dhufanii wayita kaaniyyan har'a isa kanaan saahiba isiin tun hin beeyti akkasuma Heydar Abdii Bilisummaa footoo isaanii walirratti maxxansaatii dhugaa tana gaafatanii jarri tunis maaliif akka baqatan maal akka beekan rakkoo sanifatti baasuun barbaachisaadha jechuudha warri miidiyaa kana obboleettii teena tanaaf sagalee ta'a gaafa seerrilleen lafarratti dhugaa kanan argaa isaan lamaan jirtu ammoo seerri dhugaa addaan baasaa jechuudha. Bira darbee qabeenya daa'imni tun ittiin guddattus seerri irraa fuudhaa jechuudha. Kanaaf ajandaa kana irratti baay'isanii dalaguun baay'ee gaariidha. Mucattiin tun waa himachuun beektu akka amma arguttan jirutti jechuudha. Wanta akka nama waa himatu beekuu miti nama miidiyaatis miti hin beeksifti. Kanaammoo cubbuu guddaadha jechuudha. Yoo horachuu hin dandeenye ilma namaa maatii biraa fuutanii mana barumsaa kuchisiistanii kutaa 8 keessaa fuutanii hamilee isiillee kuttanii akka isin daa'ima qofa baattee jiraattu gochuun kun seera Itoophiyaa keessatti illee seera addunyaatti illee kun dhorkadha jechuudha. Kanaaf dubartoonni tokkoffaa dhagee wallahi amma waan ati amma dubbatu jirtu kana inni bara amma osoo dhufee bareedaa ture ni beektaa tokkoffaa micootana gaafa fuudhu obbole haadhaaf abbaa biraa gaafa fuudhu haatiisi amrii taatee jirti rabbi rahmataa godhuu fi abbaa biraa gaafa fuudhu miciyyoo obboleetii biraa gaafa fuudhu kutaa 8 baratti barumsa isiillee akka itti fufuu barbaaddutti himtee warrilleen akka barumsa barsiisutti himanii nin barsiisaa barumsa isiillee adda hin murtuu jee fuudhee akkasitti ilmoo baatii lamaati wajji warra galchee achumaan badee jechuu sigalee micoon tun amma ofiin ajjeesaa jechaa jirti sinigalee micoon nama dubbachuu danda'u miti akka arkitan kanatti nama waywaatee dubbachuu danda'u miti gaannuti qabnee dubbadhu yenneen qabnuuni micoon hunoo miskiina hin dubbattu cal jechaa jirti gurbaadha dhufaa hin jiru warri miizee taataniif abdii bilisummaa warroonni miizee taataniif illeen koottaati Ashaan no na ergedin. Ashaan suuta miizee na ergedin simbir. Yoo isii micoon tun dhuguma mucaa kanarra kijiba keessee himaa jirtullee yoo ta'e innilleen koottuti wanti kun kijibaa yoo dhugaa ta'e wanti kun immoo akkanaa kanaaf akkanaa ja'itii dubbadhu maaliif jennaan sirrii miti jechuu kun amma miidiyaa irratti ba'ee jira manguddootti illee himadhee hin jira jettee nama hedduutti himadhee fala dhabeetiin dhufee ilmoollee hin gargaaru ilmoo baatii lamaa garatti na dhiisee deemee ilmoollee deessee jirti micoon amma ilmoo waggaa takkaa qabdi daa'imattii isaatillee hin laaluu hin gargaaru erga gaafa ilmoo baatii lamaa darbee deeme silkiidhaan dawwalee siikee qofa jeen wal fuudhanii baatii 8 qofa mana keessa jiraatan waliin sinigalee soo namni kun dubartoonni hundi keessan sammuu keessanitti waan micootanarra gahee daqiiqaa takkaaf ofirratti yaada sakandii takkaafillee hin dandeessan jechuu kanaafuu wanni kun salphaa gootanii ilaaluu dandeessan salphaa miti maaliif akka dhiisee moo isaatu beeka nuti hin beeknu garuu wanti godhame sirrii mitiidha kanaafuu warri beektan koottaa akkasi jechuu amma nuti nama silkiin kayyalleen silaa wanti jechuu barbaada ijoolleen illee ni jiranii sheeritti gogodhaan jira nam tokkollee namni dhufe hin jiru gaa maaliif akka dubbii tana sodaatan illee hin beeku an dubbii akkanaa kanallee keessa seenee illee hin beeku seenullee hin fedhu garuu dubartiin waan akkanatti ajjeesti jechuu because dubartiin tun akka ajjeesuu hin qabdu waan kanarratti isin galee dubartiin maaliif duutii dubartiin maaliif ajjeesti jennee waan dhaabbannuuf isin galee
inni ilmoo gara qabsiisee akka fedhetti addunyaarra tashkarakaraa jiraata jechuudha. Isiin qaraatii irraa hin taane bultii irraa hin taane ilmoodhaaf gargaaramaa hin jirtu. So namni kana keessatti of balleessaa jechuudha. Dhugaa keetii yaa kanaaf warra dhala jirtan guutuun sheer godhaati nama sanneen biraan gayaa tokkoffaa isa qofaa miti inni namni tokko yoo balleessaa qabaate yeroo eeggatee dhufa namoonni isa fiduu danda'anis ni jiru namoonni isa fiduu danda'an warra akka Haydar Abdii bilisummaa fa'a eega miizee taanee fi gaafa maatii jalaa daa'ima tana fuudhan tokkoffaa akka itti fuudhan qaban sheekotii nama gurguddaa wajjin dhufe jechuudha isaan kun hundi itti gaafatamummaa qabu. Kanaafuu dhugaa jirtu beekuun barbaachisaadha. Tokkoffaa isa qofarratti osoo hin taane namni ishee reggoota warroota isarratti dhiyaatan warra akka Haydar Abdii bilisummaa akkasuma warra Abuzaar warroota kanarratti hin beeka eega ta'e irratti dhiyaataniiti asirratti yaada kennachuu qabanii manni makiidhaa mana guddaadha. Ajandaallee ajandaa barbaaddati miti makiinaa ajandaa dhiiste namni marti nuun beektan garuu dhugaan dubartootaa kuni bayuu qaba. Sababa kanaaf wanni amma mucattii tanatu baay'ee garaana nyaataa jira. Barumsa addaan kuchisiisee namni tokko hamilee isii kutee hamilee isaanii qurqurxanii biraa deeman ijoollee daa'ima jechuudha. Barumsa isii barattee barumsa isii hin qabdu saamatti jechuudha. Kanaaf wanni amma irratti dalagamuu qabu guddaan yoo jiraate obboleettii teenna tana akkamitti sagaleen isii dhagahamee dhugaan isii kun dakki daa'ima isaarraa fudhatee deemuu danda'a. Intalli tun daa'ima heerumuu dandeetti kana hamilee qabdi barumsa isii deemuu dandeetti. Isii tana kanaan hidhee hamilee kutuu hin qabu. Akka seerri biyyattii jedhuttis jechuudha waan hundayyuu akka taa'uuf dubartoonni yeroo baay'ee haasa'uu qofa goone maaliif nama bebbeekanitti illee silkii isaatiillee namni dadawwaluu qaba. Akkasii jechuu kanaafuu hundi sanii miti tokkos warri haadhaaf abbaa keessan kaabaa wanni hajjii isiniif geesse isaa xumura jaanii hin jirtan as jala hin jirtani warra isiniif xumuruu ture guddaa as faxaamidha jaanii ustaazni. Ani dhaamsa dhumaa tokko qofa dhaamadde gabbu'a. Kanaaf footootiillee isaanillee iskiriinshaat goonee jirra. Kanaafuu namoota maraafiyyuu isinii raabsina. Namni mana banachuu dandeettan martinuyyuu erga namni kun hin dhufu ka ta'u taate itti deebi'anii duula irratti banuudha. Biyya keessa fi biyya alaatillee jechuudha. Maaliif dhugaan dhufee asitti bahamuuf qabaa fi qaba. Wallaahi ni dhufa nama na jaalatee dhufa maal jechuudha sa? Eenfi gurra qabnee finnaa jechuudha kun dirqama. Jaalan anaatu muradde gabbuma kiyaan ani dhugama na waan miira keessa baay'ee awwalarraa dhageeffachaa ture. Mucattii tana haasaasii dhageeffachaa ture. Nama dubbachuu dandeettu miti. Dubartii akka dubartiillee miidiyaa beeytu miti. Kanaaf daa'imummaa isiitiin manaa baatee jechuudha maa heerumte. Isii kanaaf maal gochuun barbaachisa gabaabinna warra as jala jirtan guutuun keessan footoo isaanii kan iskiriinshaat godhadhaa gara tiktaak irratti fidaa. Tokkoffaa ammallee dubartoonni callistee yookaan darasaa yookaan maali jetteetuma akkanumaan namatti hin heerumin namni waa dalagatu nama waa dalagatutti heerumi kan dhugaa sitti wanni jedhutti heerumi namni soorachuu danda'u nama waa dalagatu callisee nama tiktook irraa yookaan feesbuuk irraa maqaa darasummaatiin maqaa maaliitiin waa sadaqaa fi jinnii guuruu miti jechuudha kana beeka dhugaa isinitti himuun barbaachisaadha calliftanii minaamin jettanii oriitanii jechuudha nama laalladhaatii heeruma amma isii tana sobanii fuudhan mucattiin tun haadhan qabdu abbaa malee hagam akka ulfaatu laala. Warri fi haasoftan sara madagayee turan kan mucattiin takka keessa hin taasifte. Feetu waan akkanaa qaba jetteeti yookaan waan akkanaa dubrminaan inni hin dalagu. Inni hin dalagu tokkoffaa waadan inni isiin seenti mucattiin tun isa wajjin haasoftee waadaa waan akkanaa qaba jetteen seeni. Qabaattee dhiiftee inni fuudhee jira. Tuni. Asiyaa qoy guutuu akka dhiitaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami akkam jirta? Maki lakkoofsa si ergee jira beekta wallaahi an ummi garuu isaanirraa hin finne nama kabajaa qabu irraa fide ramadaana ammaa kana jechuudha. Lakkoofsa si ergee jira Abuzaar illee yeroo baay'ee mana keen seenanii wallaahi dararaa manni kun uummata dararuu rabbi si agarsiise. Yaa ilmoo keessaa ba'i. Hayyee boonta. Guys, dhaggeeffadhaa amma abbaan manaa isiiti
warri dubbiin quban qabne isiniif hima dhaggeeffadha an riban na qabe warri dubbii quban qabne na komita ko barreessa akka sagalee siif ta'aniif itti mujjira qoy mee atummaan himadhu gistak lubbu sagalee kaafadhuti abbaan manaa kan kee maal akka sirratti gaggeessee maal akka si godhee ummataaf himadhu atummaan muyitii irraa kaasiti himadhu si haadha gaanii Sikono sila arkachuu dadhabdee blookii si godhe waan hunda ati waan nutti himte hunda himadhu sodaatiin himadhu akkasi deemi lubbu himadhu